كوي والله بالله سلا ركب بالله رفاته والله العظيم كنو أنا ما نتتا أبدي كان ربي جدا أونن الأوتي بالربي أبدي عبدي لبو أبدي فكرة ودد لبو لبو أنا ما أعرف هذا الشيء أقرأ أنت ما يوم أي سنة يقول أنها ها أكم تاني قربان قوتو أبا أبو سيكون نبر أبا أبو سيكون ولد كبا حبيبي والله إيه ما أنا إنه كذا طب طب قوتي بوفتي بابو إن كبا أبا أبو إن بتانو أنا يوري أوننا كني بخير إن ده أنو سي دربا ورباد المولك أسمبر لا لا ديسي لبو ديسي ميرا كيسا نقديني ديسا كدر بتم بيكا أنقيت المولد مرمى المولك تارجته هذا أبد فاتي أكم تاني والله الريفيو ريفي فيسبوك سينيتيني وصو وجتينو إلا كويس والله والله أنتي كوي مال في مرة أنانجلي تربان قوتو أبجد أرجع دفاتي كده تربان قوتو قالوا ديسي كندا تنكلي واللي قالوا أنت واي عمري هذا فاتي قالوا ديسي كندا إيشيتي هارا بس تمو أمان ها تسباتوس ka akka boru tikeetti murattee biyya si galchisu godhu. هيا يا ربي يا كندا هيا Abdii kumee abdii ijoolleetu umriidhaan caalamu haydara jettee yaaddaati. سيكا أباي سانتا توتي Dhagayi dhagayi ani gurbaa kana amata kudhaniin caala'eetiin beeka beektaan. هيا Isaan tokko wajjin guddanne hiriyyaa kiyya umriin kiyyaaf isaa wal qixanaan jedhe beektaa nama guddaadha nama tedde beeku. ورمين كان كيتيف كا أبديمو إساتيف أبديمو Hiriyyaa isaan naan jedha. أرجع بر Lakki abdii ورمي إساتيف كأبديتي ولقيت مو كيتيف كا مجاسنيتي ولقيت abdiitii fi kan mucaa sanitti wal qixa. هيا Lakki abboo ati nama guddaadha akkamitti abdiin bar amata 18 yoo guddate 20 jedheen. هيا Ani abdii yoo xiqqaate amata 10 caalaa jedheen. Laa wallaahi kijibde aniif abdii wal qixa naan jedhe. Lakki obboleessu akkasii miti wallaahi aniif abdii wal qixa naan jedhe. هيا Abdii dawalee gaafadheenaan dhugaa isaati aniif inni wal qixaa naan jedhe. وقامي Akkan غير wallaahi akka inni naa himetti akka abdiin na himetti waggaa 10 na caala abdiin amata 10. أما أبدي والمقالة ميقا قدامي صدام قا Waggaa 10 na caalaa sin jedhee barane ani asitti mee haadha faatee waggaa 10 na caale mucaan kun akkamiin godha. أبدي Wallahi kun arri da qasaman billahi kun arri da riba keessi kun mul'atu malee wo billahi kariima haadha faatee. أكاستان أنقرا والله دائما سيسي أما قالوا كما قالوا Kanaafi na biratti namni argee waraqaa ragaa yoo argan daa'imatti fakkaatiiti duubatti hin deebi'u billahi kariim amata baay'eedha. Si caala fagoo si caala. Fagoo si caala. قالوا غربية Haadha faatee dhagaye. An dhaamsa of أنقرا dhaamsa takkatti Nabi Rabbi sallallahu alaihi wasallam waan jedhe ummanni irra baay'een amata 60 jedhan irra baay'een isaanii umriidhaan amata 60 mucaan kun amma amata 30 asillee garasin dhiyaatan waggaan hafte yookaan 10 yookaan 20 jarana yoo akkasillee ta'e أكنت ولي رامران نيبر أكنت ولي رامران نيبر amanni jiru amantaadha yookaan amata 10 yookaan 20 ka jiru amata 20 10 jiraachuudhaaf kanada jettee بكاريدا جايس بكاريدا أبارسا كباريس ها amata 10 20 jettanii biyyaa baasanii biyyeen teenaati kotta amata xiqqoo hafisanii wal qaxxama kotta dhisaati. أمبرا ما دابا بري اللي وصنتان كنو أمريكا يو سبونسر دولار كما كنا نجافة تاني تا أجرا دابا بري دا وصنتان بري أما كم بكا وصان قال إني كان أقول بكا غافة قال لي أن في جهزي أبصون دندو Amma qaraami kun amma qaraan.
maal jette abdi onneen hafuudhaaf argise makkana ija keessa laalu kun bishaan na dhalti gaayis hin danda'u bar Eh? laalu hin danda'u maal akka ta'e hin beeku ambar Kottu gali lubbooti beekaa. Kottu nasi jira. Mallaqa illee yaadin kottu gali. maal Birrillee qaba. hojjema Dalagaan qaba kottu gali. Birrilleen qaba. Birriin qaba kottu. Mucaan qaba birrilleen. gaayis maal jettanii si warri koomentii way boromataa lafa na dhaabdanii akka mala keessanii Hin galtaa? Angaluu abdii qaba beektaa jechuun yoo gale rakkoon qabu an biyya tiyyatti yoo gale akka waan barbaade hojjadhee jiraadhu abdii qaba. Garuu osoo an asiin galin ni kan haguuta. Nikaa jechuun bara haraam irraa halaal ta'udha malee waan biraa waan fayyadu nu Uffaa beektan. sanuma Amma- kaasanuma kaa. Amma qaraani kaa. Oh, nikaa awwala waliigaltee baay'isa. Nikeenni waliigaltee keessatti wanti nikeenni fayyadu haraam irraa halaal ta'udha qofa malee waan biraa waa takka isin fayyadu nikeenni. Kaasanuma fedhaan. Nikaatti namanin kaa waliigaltee kennaaman. Waan si ajaa'ibu immoo gurbaan guyyaa sadde osoo addaan hin kutin abduun si arge. Guyyaa saddeetii. Guyyaa sadde. Kan seera bibira. Rabbii jedhi kijiba eegalte yaati. Maaliif kijiban cinde? Asilii gaafadhu deemi. Haa maal asliin si waliin hin bulee. Asilitti hima guyyaa mara. Deem gaafadhu. Guyyaa sadde. Osoo addaan hin kutin guyyaa sadde abduun si arguun maal jechuudha? Maal mee maayin? Guys. Oye gaayisii kamaaliiti ishii abjuu arguu waan biraati haadha faaxee. Suuraa. Suuraa kana gadhiisu namuu maa inni? Anan bakka. Ishii. Suuraa kana gadhiisu maal jechuu ishii? Abjuu arguullee haa ta'u marhaabaa rakkoon qabu. Suuraa kana gadhiisu Bara- maali? Sanii miti bar guyyaa saddeet dhugama abjuun argee jira naa kassiisi. Naa kakatu. Dhugamaan abjuun argite guyyaa saddeet. Yoo si arge maal goota yoo si arginu maal goota san qofa nima. Yoo inni na arge kalaas na namana. Wallaahi si argee jira onni naan jedhi namana. Qarallee ni amanaani ammallee dara namanaani. Maaliif? Abjuun kun gosa meeqa beektaa haadha faaxee duratti? Abjuun gosa meeqa beektaa? Abjuun gosa meeqatta abjuun gosuma takka. Abjuun gosa sadii. Gosa sadii. Abjuun tokko fakkeenyaaf haa ta'u Kaanadaa deemuun kan keellee abjuu tokko waan fuuldura godhuudhaaf karoorfatti sun abjuu keessaa tokko. Lammaffaa abjuudhuma gachiiftee osoo gad hin ciisin osuma deemtu dhima abjataa deemta osuma deemtu. Wanti fuutullee amma inni dubartii argu hunda haadha faaxeetti fakkaata. Dubartiin argu hundi haadha faaxeetti fakkaata fakkaata. Duubnillee afoonillee nyaanillee fuulillee. Osuma deemu abjataa deema. Haadha faaxee mamsa guddaa xiqqaa haadha faaxee se'annee. Sadaffaa immoo gaduma ciisanii tumaanii. Yaaddotti kanaas. Yaadatti yaadin sirriitti yaadin. Yaada keessa hin galiin. Amma kootu galeeti. Kanaadaa waa takka amma booda fayyadu. Si sobaa jira waan ofii. Kanaadaa ila as keessa jira haadha kiyya ila. Kanaadaa kan kee kunoo kana. Kanaadaa irraa maal beektaa birri ma feetami? Kanaadaan. Darsila ta'uu ofiitiifuu janachuu wallaaleetiin waggaa meeqa guutuu osoo hin fuudhin taa'e tan namaatiif akkami akkana jimbiilfatee haasaa jedhaa bara. Ofiitiifuu jinjannaa wallaala akkanatti taa'aa fuudha dhiisa. Jechuun inni dhugaa arge haasee maaltu Angarana nyaate. Wallaahi dhagaye galabbatamee garuu dhugaa siin jette miilaan dhaabatee ani maal beekan feesbuuk irraa haadha faaxee jedha. Bar mana bar as taa'ee bar laayivii osoo jiru didee biraa bahee bar haasa'uu didee taa'ee taap. Ani sitti immoo haadha faaxee irraa kalee jaalannan. Dubbanna malee akka isiin miidhaa fayyadamu galtee jaaladha. Beeytaa hin beeytami. Isi kaayiroo kootu. Garam deema. Kaayiroo barnaata kaayiroo. Dhugaa rabbii kaayiroo ani yoo kaayiroo natti haasan yaaddoon na qaba dhugaa rabbii. Maal kaayiroo godhu? Ana dandeen kana tookii irratti ba'ee akkasii kanatti kadhachuu hin danda'u.
Mem dalagaa hin jirtu maal kaayiroo godhame Achi teettaati. Shaayii danfisaati manduuba irraan kaameraa duubaan as keettaan asirra taa'eetiin tap 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 jedha. Yoo ta'u garataa ani shaayii danfisee akkasii duubaan deemee deebi'a. Kun akkuma meeshee dhufee deebi'e kan. Ana edarin ajaa'iba. Taafiitiifuu jalachuu wallaalaa kun akkana itti dhiisee fuudhataa amma anaaf. Ani maal yaadde beektaadha haa ta'e ani dhugumatti namni wayii abaaru oolu jechuun ani abaarsillee qabu takka abaaramellee beeku du'aayi malee jarana yoo as keessa jiraattani namni dhimma fuudhaaf heerumaa keessatti na abaarta yoo jiraatta rabbumaa jecha dhiifama naa godha. Dhiisaan ta'e bakka amma booda maal godha? Amma booda maal godha fuudha dhiisu? Maal kiyyaasa? Haadha faatee ani fuudhuu barbaada naa taatee jirti. Jires namni qaldiise. Amma kunoo keessan barreessanii jaartii duraanii faatta godhe waan jedhantu jira. Jaartii duraanii hatta godhe. Kunoo keessan barreessan walla. Tabaanini moo? Abdii baananii moo na baananii? Abdii baananii. Hin jirtee. Maal amma nama Suudii kana bar jaartii duraa jaartii boodaa wanti jedhamu jiru bara. Fuudhu malee ijoolleen Suudii galtee ijoolleen Suudii jirtu fuudhu malee haala danda'ameen jaartii duraa jaartii boodaa jaartii ammaa wanti jedhamu jiru. Kun isaa bakka isaan galu. Abdiyyee. Halloo. Kakkaambata. Bareen kaambata. Mee yoo heeydar. Hin qamaateerti jarrini. Namni amanaa hin jiru. Ati komantii namaan dubbisin maal taatesi? Waan feete na gaafadhu. Gaabii feete na gaafadhu. Akkamiin horachuu eddanuma isaanota lamaan. Ani ofitti waan amanuuf. Ofii waan amanuufi? Jechuun ni danda'a jedhee. Jaartiin xiyyeellee as jaalatti. Akka bara kaanii nama lamaan tumtanii yookaan. Hin dandeenye bar furdatee bahee bar. Kalaas amma. Guys, Kanaadaan keessa badde attabbaa kiyyaa ta'an amma yaa rabbi maqaa. Kanaadaan na keessaa badee abjuu Kanaadaa. Keessaa badde moo si keessa badde Kanaadaan? Haadha faadha yoo mallaqa barbaadde Itoophiyaa gara Kanadaan deemi. Kanaadaa jayyoo weeda walajjaasee wallaahi hin galanaan jette isa dhugaa si'eessa waan biraa dhiisi. Wallaahi billaahi jibbee garaa jira. Ati maal godhuu waliin haasoftu mucayyoo biraa? No, maatiidha mannaati maatiidha. Jechuun jaartii namaati. Galuu deemtiif jibbite. Wallaahi hin galatti. Baatii lama qofa naaf itti galuuf. Subhaanallah. Yoo galte eenyu darpoortii fuudha si hoo isa? Jaarsa jira maal taate? Ani jechuun taaskiiti. Heedar maal jettaati? Rabbi sillee qalbii ta'e bal'ise. Kanadaan na keessa badde jetti moo Kanadaan na keessa badde jetti? Qalbitu bakka lamatti addaan na qoodame gara naaf garasitti. Ani gara kiyyaa gara abdiitti moo? Laa gara keetiif gara abdiititti osoo hin taane Kanaadaa kana deemuun Itoophiyaa gaduu irratti. Amma amata dheeraa Kanaadaa osoo jettu xiqqaa guddaan osoo maqaa Kanaadaa jettu as gubbatti beekamtii guddaa argatte. Biyya akkanatti wareegama qaalii fi wareegama hadhaawaa kafaltee kan dhiiftee yaada hin gaddeedhaa keessaa mee biyyatti dhufe kana jijjiirta Kanaadaa. Kanaadaa kootu jaarsi salfiin jira. No kanama hiyyeessa nama jaalatu wanni gahu hin jiru barsaleeticha. Faranjii fooqii qabdurra hiyyeessa jaalala qabu wayya. Ani gaafa ati atamtamaan Finfinnee kana buutee akkasitti tumamtee osoo haran baafatin akka itti mataa san hin kutte waan kuttusee Kanaadaa sassabbaree ture beekta. Garuu rabbi siinsee illee hidhaa seenee bahe har'a geette wal agarre Kaayiroo jechuun deemsaa lama musadiiti. Piriinsaa meeqa deema?
Nama sadii yoo ta'e bakka. Haluu jiru. Anamma osoo heedariin taate rakkoon qabu jettan amma heedariin osoo taate rakkoon qaban. Heedar yoo urmiin illee daangesse nama dik Beeka maal jeeqee beeka maal xiqqeessee beeka. Mee waan wallaalu. abdiyyee kiyya laal ani waan takkas irraa hin jibbin. Waa hundaanuu fuuliidha. Wanni takka garuu iyyuu dhugaa sitti himu sammuun tante ammallee ganaa sammuu daa'imaati. Maal? Daa'ima. Maal? Sammuu kan kee Koo hin gaafadhaan. Dhiis bakka si gaa kalaasi kana qala maal barbaadde? Kiyyaan na naqe. Kiyyaan na Ishi naqe. bakka haasayaa. Yookaan kee kan annaas godhu. Ijoollee filadhaa ka amma filannoo Maaliif jette? alhamdulillah. Maaliif jette? Darajaa sana illee rabbumaan naa kenne nagaan dhufee osoo isaa ba'u kunu hin cinaan gara Kanadaa abdii hayte taane alhamdulillah. Anamma heedariini finfinnee gaafa gallisan Sammuu daa'imaa naan jettee jirti. Tokkoof irratti umrii kiyya hin beektu. anamma heedariin finfinnee gaafa gallisan baatii takka wajji turre. Baatii tokko jechuudha finfinnee waliin turre. Garuu hagatti sanii namni waan namarraa laalaa, waan namarraa eegaa, waan namarra soqaa. An baay'ee dhiira yoomatti illee heeruma baadhee dhiira tokko yoo nama tokko dubartii maa ta'u yoo itti siqadde waa irra herree, waa irra laala, waa irra xiinxala, waa irra hin argine jechuudha. Jechuun nama seeftii ofii eegee jiraatu jireenya isaa san keessatti. An amma kaayiroo tana keessaa abduu seenna dannaqa. Maaliif jireenya ofii jiraatu san jireenya seeftii ofii eegee jiraata waan ta'eef abduu seenna dannaqa jechuudha. So akkasuma uf danda'e namarraa uf danda'uun tokkoffaan mataan isaa jireenya. Kanaaf amman heedarii nama wanni ani isaa adannaqu tokko jiraate jireenya ofii jiraatu san hiyyummaa ofii san irrattu uf ta'ee jiraata jechuudha. Haftaamiin tokko jira barka jireenyi maal akka ta'e quban qabna. Kanaaf heedar urmiidhaanis yoo xiqqaa ta'e bultiidhaaf ni ta'a waan jedhu abdiin qaba an akka kan kootitti. Abdiin ammoo urmiidhaanis yoo akka jiranillee guddaa ta'e garuu baay'ee ijoollumata gara ijoollee achi hirkata. Kan gara laafessaa nama amala qabu sabaahii qabaa sirritti gara laafessaa ammallee nama dalagachuu fedhu garuu sammuun isaa baay'ee sammuu kas xiqqoo isii hin qaadhu. Waan sababa lama nama kaa'ime. Sammuun amma maali beektaa gaafa nasii biyya galee jedhe a'uuzu billaa tana namitti guddoo isaa fidde rabbee obboleessa kiyya sadarkaa kanatti a'uuzu billaa tana namitti nyaattee si fitte kennaan hayi nyaattee si fitte naan jedhani galgala galaan haddil barisatti gaafa lammataa ilmoo fuularra na buuftee kutu yookaan ilmoo fuularra si baasee kutu. Ati yaada kee fuute waan fi yaaddu fuute akka waan abdii yaadee fakkeessa natti dhufee taasii barku yaada keeti anaa miti. Waan anu fi kiyyaa yaadee lafa kaayee dadhabbina sammuu kiyyaa san waan tokko lafa natti tokko naa himu. Dafta kanaa himu. Kaan ofii keeti yaaddu. Sammuun ijoolleen si hammate hin beektu malee. Amma inni narra ijoollee. argee bar fedhu diyyee sammuu bara nama laal wanna sin jedhaa jiru. Sammuun dadhabduudha laali. Sammuun kan kee dadhabaadha jechuudhaa fi diqqoo yaada hin liqimsine jechuun garagara. Sammuun dadhabaa jechuun guddaa yaadni isaa yaada ijoollee yaada dadhabaa yaada wasaka yaadu jira guddaa sammuu isaas dadhabaadha jedhan san sammuutu dadhabaadha jedhan garuu atamma maal inni sammuu kan keetituyyuu diqqoo ishii ijoollummaa qabda. Mee waanuma ijoollee waan sana calaqqisiisu tokko sitti maa dhagaye obboleessoo sitti maa dhagaye. Mee abdii feesbuuk sana qalaalamee ganaa ammallee paakaandii hojjeta ispoortii utaaluu fedha ijoollee loon tisitu tana fa'aa dhaqee taphachiisuu fedha dhoqqee duri gaafa isin gaafa biyyaan baane daattan bishaan isin daattanii fi dhoqqee dukkusanii makiinaa dalagan kana waan akkasii kana feeta. Ammallee xiqqoo isii hin jarjara qabda hin jarjarta. Nama heedar gaafa biyyatti gallesan nama gaafa biyya galee namaa wallesan kissiidhaaf laal anaa yaa zulli qabu jedhaa akka nama maraatee deemu kana taas gabbaa himee bishaan mana buusee kan naqabe. Obsi meedhee osoo yeroo san inni akkasitti yaa zulli qabu fiiddu malee naan ka jedhu taate anis fiigee waamee qabbada guyyaa san. Akkam goote? Mana banda kana marate nama lamaan ta'anii.
Gaatanii mannaa bannee Bakka ati namba ammas nambarree jechuudha. poolisii mallaqaan binnee Na hubatta baay'ee na hubatta yaadeen ture beekta. Wallah dhugama isin jedha bar. Poolis Maal taabii dhugaadha? afaan Amaariffaa keessaa fixadhee asuma isa afaan Amaariffaatiin isa fuudhee finnee booda lammuu kasabnee kaanee irraan hafnu jaarsummaa nu fidanii. Kun kasarree bar gaafas. mana geessinee poolisii geessinee. Wallaahi duraan ta'e tayyoo ati. Ani maali? Ana Khadir Ilbahum bannaa fi haadha manaa isaa itti ollaa turre mee anti gaafatu. Akkasii. Yaa Kadir nu bira ture bar gibbii amma naafiin keessaa deemte.